kaabinee fi kaadireen yeroo ammaa kana godinaalee Arsii Bahaatii fi godina Arsii lixaa magaalaa Hadabbaa keessatti tarkaanfii waraanni adda bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa loltoota PP irratti fudhateen ilaalchisate yeroo ammaa kana waraana adda bilisummaa Oromoo barbaanna jechuun gaara keessa deemaa jirtan milishoonnii fi kaabinee fi kaadireen ammas duubatti of deddeebisuu baannaan tarkaanfiin isin irrattis fudhatama. Maalitti aansuun ammoo godina Arsii Bahaa magaalaa Buqqojii akkuma kanaanii keessan magaalaa Gobeessaa magaalaa Sallaa Sanbata Guddaa Xiijoo Sanbata Guddaa keessa jirtan tarkaanfii waraana adda bilisummaa Oromootu gaara kana jira jechuun poolisii qabatanii yookiin immoo kallattiidhaan eeruu kennuun waraana adda bilisummaa Oromoo irratti duulaa jirtan tarkaanfiin isin irratti fudhatu balaaleffachuus qabna waraana adda bilisummaa Oromoo of keessaa baasuu qabna jechuun ammaa kana duula hamaa godhaa jirtan godina Arsii Bahaa magaalaa Buqqojii akkuma kanaan Asallaa fi magaalaa Gobeessaa keessa jirtan akkuma kanaan godina Arsii Lixaa magaalaa Hadabbaatii fi akkuma kanaan naannoo san keessa jirtan tarkaanfii waraanni adda bilisummaa Oromoo isin irratti waan hanga xumura sagantaa keenyaatti immoo wajjin turtii gaarii. Dhaggeeffatootaa fi daawwattoonni Oromiyaa Miidiyaa Teknooloojii akkam nagaa jirtan fayyaa keessan jechaa nageenyi keenya kan onnee irraa maddee bakkuma jirtanitti isin haa ga'u. Akkuma beekamu akkuma mata duree keenya irratti barreessinitti guyyaa hadhaa namoota keessumaanii bilchiqinnaa deeggaranii fi warroota kaabinee fi kaadiree irratti tarkaanfii waraanni adda bilisummaa Oromoo yeroo keessatti gorsa garaagaraa kennuu fi kaabineen ammas ammoo didduudhaan waraana adda bilisummaa Oromoo reebaa akkuma kana waraana adda bilisummaa Oromoo barbaanna jedhanii yeroo ammaa kana bahaa jiran irratti gorsa gurguddaa fi keessumaanii waan dhaamsa qabu keessaan godina Arsii Lixaa magaalaa Hadabbaatii fi akkuma kana naannawa san jiran akkuma kanaan keessumaanii godina Arsii Bahaa magaalaa Boqojii akkuma kanaan Gabra Kiristoosii fi hanga magaalaa Asallaa jiraniif ammoo dhaamsa gurguddaa dhaamuu fi barbaadu isaan keessaa ammoo keessumaanii dhaamsa fakkeenyummaa guddaa qabuu fi namoota hedduun keessan warroonni kaabinee fi kaadireen ammaa kana qeerroo doorsisaa fi qeerroo irratti tarkaanfii fudhachiisaa jirtan tokko keessan ammoo tarkaanfii waraanni adda bilisummaa Oromoo isin irratti fudhachuuf ta'uuf ammoo ofumaa keessanii itti gaafatamummaa akka fudhattan asumaan isinii ibsuu barbaanna. Waraanni adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana yookiin qeerroo fi qarree keenya ammaa kana kan weerarsaa jirtan warroonni kaabinee warroonni kaadiree yeroo ammaa kanatti keessumaaniyyuu maallaqa xiqqoon jecha saba keessan gurguraa jirtanii fi saba keessan nyaachisaa jirtan ammallee irra deddeebinee waraanni adda bilisummaa Oromootii fi keessumaaniyyuu kallattiin ammas tarkaanfii gurguddaa waraanni adda bilisummaa Oromoo isin irratti fudhachuuf deemu fi yookiin ammoo waan kanarraa duubatti deddeebitanii ijoollee kanarraa hin dhaabbattan taanaan waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii isin irratti fudhachuuf qophii barbaachisu hundaan kallattii hundaan keessumaaniyyuu haala ta'amu kamiifuu waan itti gaafatamummaa lubbuu keessaniitii fi yookiin itti gaafatamummaa isintu akka ofirraa fudhattan asumaan isin ibsuu barbaannu. Itti gaafatamummaa keessanii fakkeenya guddaa kan isinii kennuu ni barbaannu. Mee viidiyoo gabaabduu takka dhaggeeffannee walitti deebina. Viidiyoo kan wajjin turtii gaarii. Taddasaa Irafuu eenyu? Irafuu Goshimi. Ganda kam? Ganda Gooroo Daannisa. Hojiin kee maal? Hojii dura waan baay'atee santu milishumaan hojjechaa ture. Bulchiisatti irreen dabarsanii hidhameera gooftaan. Waggaa meeqa hojjette? Waggaa gara 28 hojjette. Waggaa 28. Waggaa 28 kana keessatti guyyaa tokko uummata Oromootii toltee beekta? Micaafa garuu goofta akka wallaala kiyyaan. Ol darbii. Nam balleessi. Mee akkamitti reebaa turte uummata? Nama seeratti dhiyaachuu dide san malee zim jedheetuma mooti. Uummanni bal'aan as keessaa dhuguma seeratti nama dhiyaachuu dide qabee seeratti dhiyeesse. Kanan rukuteerree jira goofticha. Uleedhaan jechaadha. Rukutee kanan dhiyeesse jira. Kanaafiyyuu waan nan biraan goone. Ayyee. Mee eenyu faa qullaa lafarra butaa turte mee? Ani namni na qabe Darajjee. Darajjee eenyu? Darajjee Gash Guddisaa. Darajjee Guddisaa lamu. Maal goote? Haadha wal dhaban. Haadha wal lollaan haati natti. Akkuma viidiyoo kanarraa dhagaa jirtanii fi akkuma argaa jirtanii keessumaaniyyuu gaafa kaabinee taatanii qeerroo fi keessan qarree keenya akkasitti tumuudhaan yookiin ammoo namni tokko gaafa badii tokko balleesse karaa seeratti dhiyaatuun isaa waan sirriidha. Yoo badii isaa ta'e waan san gochaa isaatiif badii saniif karaa seeratti dhiyaatuun waanuma jiru. Garuu haa ta'u namni tokko akkamitti yoo waan fedhes ta'e akkamitti tumama yookiin ammoo kaabireen yookiin kaadireen akkamitti tumti waan jedhurraa fakkeenyummaa guddaa kan fudhattanii jedheetiin aman waan kana keessatti keessumaaniyyuu warroonni kaabinee warroonni kaadiree
keessaan bulchiinsa gandaatii fi milishoonni gandaa akkamitti nama dhalataa biyya keessanii ilmaan keessan akkamitti tumtanii namoo fakkeenyummaa guddaa nama kana kan qabe waraana adda bilisummaa Oromooti jechuudha. Waraana adda bilisummaa Oromoo nama kana gorsee hubatee rakkoo ofiitii fi hanga har'aatti nama hoggaa 28 ol mootummaa kana wajjin hojjechaa ture. Gaafa mootummaa wayyaanes nama hojjechaa ture. Ammas ammoo warra qaama kana keessatti hirmaatee waraana adda bilisummaa Oromoo barbaadaa jiran keessaa nama tokko jechuudha. Fakkeenyummaa kana sababa malee isinii hin finne. Keessumaanuyyuu kaabinee fi kaadireen yeroo ammaa kana godinaalee Arsii Bahaatii fi godina Arsii lixaa magaalaa Hadabbaa keessatti tarkaanfii waraanni adda bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa loltoota PP irratti fudhateen ilaalchisatee yeroo ammaa kana waraana adda bilisummaa Oromoo barbaanna jechuun gaara keessa deemaa jirtan milishoonnii fi kaabinee fi kaadireen ammas duubatti of deddeebisuu baannaan tarkaanfiin isin irrattis fudhatamuuf kallattii barbaachise hundaan waraanni adda bilisummaa Oromoo tarkaanfii akka isin irratti fudhatu asumaan isin ibsuu barbaanna. Keessumaan itti aansuun ammoo godina Arsii Bahaa magaalaa Buqqojii akkuma kanaanii keessan magaalaa Gobeessaa magaalaa Sallaa Sanbata Guddaa Xiijoo Sanbata Guddaa keessa jirtan tarkaanfii waraana adda bilisummaa Oromootu gaara kana jira jechuun poolisii qabattanii yookiin immoo kallattiidhaan eeruu kennuun waraana adda bilisummaa Oromoo irratti duulaa jirtan tarkaanfiin isin irratti fudhatu waraana bilisummaa Oromootiin isin irratti fudhatamuuf ofii keessanii aarsaa ofiin godinaa jechuu barbaannaa jechuudha. Haaluma kanaan keessumaan viidiyoo kana ammoo ammas noojjiin turtii gaarii isiniin jenna. Viidiyoo kanarraa kaabinee fi kaadireen biyya keessa jirtan tarkaanfii kana fakkeenyummaa guddaarraa fudhattan waraanni adda bilisummaa Oromoo maal godha waan inni godhee fi waan isin gootan hunda tokko tokkoon waan hojjettan hunda himtan. Kanaaf ammoo ammas irra deddeebinee waan kanarraa of qusadhaa isiniin jenna. Keessumaanuyyuu yeroo ammaa kanatti warroonni duula kana banuuni waraana adda bilisummaa Oromoo balaaleffachuus qabna waraana adda bilisummaa Oromoo of keessaa baasuu qabna jechuun ammaa kana duula hamaa godhaa jettan godina Arsii Bahaa magaalaa Buqqojii akkuma kanaan Asallaa fi magaalaa Gobeessaa keessa jirtan akkuma kanaan godina Arsii Lixaa magaalaa Hadabbaatii fi akkuma kanaan naannawa san keessa jirtan tarkaanfii waraanni adda bilisummaa Oromoo isin irratti waan fudhachuu danda'uuf waan kanarraa akka of qusattan jechuu barbaanna. Kanumaanuu mee viidiyoo kana wajjin ammas ammoo turtii gaarii isiniin jenna. Kaabinee fi kaadireen waan kanarraa fakkeenyummaa guddaa fudhattan jedheetii naman hanga xumura sagantaa keenyaatti ammoo wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Wanni nu beeknu jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waan akkasii si qabeera si dheera si qabee waraana bilisummaa Oromoo bira turte waan akkanaa kana waraanni bilisummaa Oromoo sirraan ga'ee beeka. Ayyee wajjinan damma nyaachaa ol wajjinan foon nyaachaa ture. Har'a hoggaan deemunatti marabanii ganna lakkisan. Ayyee kunoo bilbila isaanii nu bilbili warra kinni jiru isaan biras ga'e nu bilbili jedhanii raawwatanii. Kanarra waan inni narra ga'e hin jiru akkana seenan. Mee mootummaa kana maal laamta? Mootummaa kana bakkan deemetti irree akkatti isaan nageggeesse kana tokko nan dhaama. Lammaffaa wareegama lubbuu kiyyayyuu nan dhaama. Mootummaa kana maal laamtaa sin jedhu? Dhaaba kana. Ayyee dhaaba keessan kana. Waan kana keessumaan mootummaan maal isinitti himaa fi mootummaan maal isiniin jedha irratti fakkeenyummaa guddaa kan isin fudhachuudhaa qabdan. Keessumaan mootummaan uummanni keenya keessan uummata kana yookiin immoo dubartii namaa akkas godhanii maallaqa namaa hatanii akkasuma mootummaa waraana adda bilisummaa Oromoo nama ajjeesan jechuun uummatatti himuudhaan uummata keenya balaaleffachiisaa kan ture yookiin immoo afaan sossobuudhaan jechuudha. Namni kun nama qabamee waraana adda bilisummaa Oromoo bira ture. Namni kun ammoo nama hoggaa 28 ol mootummaa darbee fi mootummaa kana keessa milishaa ta'ee hojjechaa ture. Haa ta'u ammoo gaafa waraana adda bilisummaa Oromootiin eeruudhaan akkuma amma isin gochaa jirtan keessumaanuyyuu godina Arsii Lixaa magaalaa Hadabbaa keessatti qeerroo keenya adamsiisaa jirtanitti eeruudhaan gaafa waraanni adda bilisummaa Oromoo akkanatti qabee isaa warwaachisu kan ija keessaniin argaatis jirtan waan kana ammoo waa malee isiniin finne fakkeenyummaa guddaadhaan duulli ammaa kana milishaa fi keessumaanuyyuu kaabineef kaadireen godina Arsii Lixaa magaalaa Hadabbaa qeerroo fi qarree keenyaa fi waraana adda bilisummaa Oromoo naannawa san socho'an irratti duula hamaa gochaa jirtan guyyaa kaleessaarraa odeeffannoon maqaatii fi odeeffannoon namoota ammaa kana waraana adda bilisummaa Oromoo balaaleffachuuf deemaa jirtanii guyyaa guyyaan akka nu gahaa jirus asumaan isin ibsuu barbaanna. Kanumaafuu waraana adda bilisummaa Oromoo roonni balaaleffattanii fi waraana adda bilisummaa Oromoo barbaanna jechuun keessumaanuyyuu ammaa kana duula waraana adda bilisummaa Oromoo qeerroo fi qarree keessatti keessumaanuyyuu ijoollee mul'ata boruu qabdu irratti tarkaanfii poolisaan fudhachiisaa jirtan ammas irra deddeebinee irraa of qusadhaa jechuu barbaanna. Kana ta'uu baannaan immoo tarkaanfii isin irratti fudhatamuuf isinumatu itti gaafatama jenna.
ammas ammoo viidiyoo kanarraa waan guddaa barattu waan guddaa hubattu yoo nama gurraan dhaga'uu fi yoo kan ijaan argitanii yookiin immoo ijaan hubattan ka ta'u ta'e ammas viidiyoo kanarraa waan baay'ee hubattan jenna. Kanaaf ammoo ammas qophiin keenya ittuma fufaa sagantaa keenya hanga xumura sagantaa keenyaattis nu wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Attiyatan achumaan hoggas bulchisni bokonnoon daandanaan namicha kana qabiiti seeratti dhiyeessi jedhe seeratti qabii dhiyeessi jennaanan kootu seeratti dhiyaadhu jennaan dide kanarratti wallollee kanatti rukute goofticha kanatti rukute kanatti inni waan akkanaa kana mee amma akkamii itti deebita lammata gooftola koo takka waan akkana hojii diri kan hojii gandaa dhiisati daanyaa diriirre argiira waan na fayyadus waan na xaqqabus kana biraan immoo barmoota cimaan qaban qubee barreessa doonaan jettanii takkittiin barreessu. Waraana bilisummaa Oromoo hordofaan turreet. Waraana akka? Waraana bilisummaa Oromoo nama jedhame hordofaa turte moon turre motoraan illee ari'aa turte moon turre. Isuma keessanii kana malee nama biraa hin ariine. Nariine isa kanatti tikkili. Ni hoggasii akka amma ijoolleen amma ofii lafa rafanii ana achirra rarraffisanii ofii immoo nyaatanii waan na dhugan guyyaa torba dirasi naqananiisan kana akkanan seenani hoggaa ummanni achii dhufanii rawan siyaasa goggogaa nutti mani waan nan biraati akkanan seene maal siin jedha mootummaan mee mootummaa waan na jedhu kan akkanaati dibare namaa beeduuniiti akkana godhu horii namaa gurguruu kana jedheetu ummataan ofeegaa jedhani kaanuma dabarsine nus malee waan nu beeknu hin jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo waan akkasii si qabeera si hidheera si qabee waraana bilisummaa Oromoo bira turte. Waan akkanaa kana waraanni bilisummaa Oromoo sirraan ga'ee beeka. Ayyee. Wajjinan damma nyaachaa ol wajjinan foon nyaachaa ture. Har'a hoggaan deemu natti marabanii ganna lakkisan. Ayyee. Kunoo bilbila isaanii nuu bilbilu har'a rakkinni jiru isaan biras ga'e nuu bilbili jedhanii raawwatanii. Kanarra waan inni narra ga'e hin jiru akkana. Akkuma argaa jirtan kanatti kaabinee fi kaadireen gaafa qaban gunne yoo gallakkisan lafa guutti jedha Oromoon gaafa mammaa. Akkuma kanaan namni gaafa qaban yookiin immoo waraana adda bilisummaatii Oromootiin qabame akkanatti watwaatu yookiin akkanatti kadhatu gaafa immoo dirreerra jiru waraana adda bilisummaa Oromoo balaaleffachuu fi yookiin arrabsoo waraana adda bilisummaa Oromoo irratti duuluudhaan isa tokkoffaa ture. Haa ta'u waan kanarraa waan guddaa barattan kaabinee fi kaadireen fakkeenyummaa guddaa nama kanarraa keessaan namni kun kan itti qabame jiddugala biyyattii magaalaa Dharraa keessatti kan qabame yookiin naannawa magaalaa Gincii kan jedhamutti nama qabame. Haa ta'u yeroo ammaa kana immoo akkuma argaa jirtan waraanni adda bilisummaa Oromoo gorsee uummata ofiitiin keessaan dhiifama gaafachiisee uummata ofii kan inni tumaa ture yookiin immoo ajjeesaa ture yookiin immoo hiisisaa ture irratti dhiifama gaafachiisuun kinoo akkanatti guyyaa torbaaf of bira tursiisee waraanni adda bilisummaa Oromoo karaa ganda isaatti deebise. Waraanni adda bilisummaa Oromoo nama ajjeesa, nama qala yookiin nama dubartii nama gudeeda jechuun maqaa balleessan akkuma dhagaa jirtan akkuma argaa jirtan kanatti tolooltummaa fi keessan ani siif du'a ati jiraadhu jechuun yookiin immoo keessan ummanni Oromoo gaafa saamamu gaafa ajjeefamu taa'ee hin laalu yookiin immoo roorroo kana ofirratti dhiisu jechuun bosona seenee har'aa kana isiniif lolaatis jira. Ammoo yeroo ammaa kana warroonni bilisiqinnaa keessa daladan kaadiree fi kaabineen ati naaf jiraadhu ani siif du'a jedhee warra siif bosona taa'u dhiistanii warra ammoo ati maaf jiraatta jechuun qabeenya keetii fi akkuma kanaan maalummaa kee sirraa mulquu wajjin dhaabbachaa jirtan duubatti of deebi'aa of hubadhaa jechuu barbaanna. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya sagantaan keenya guyyaarraa kanumaan goolama. Sagantaa keenya kan biraatiin ammoo hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebanaa isin jenna. Sagantaa keenya keessumaanuu barsiisaa yookiin ammoo hawaasni keenya akkamitti akka dammaquu fi hawaasni keenya maal hojjechuu qaba kan jedhu guyyaa guyyaan fakkeenyummaa guddaan viidiyoolee kana gudura darbanii fi viidiyoolee keessumaa naannawa biraa irratti ta'an keessaan godina Arsii Asallaa magaalaa naannawa magaalaa Asallaa akkuma kanaan naannawa san jirtan godina Arsii Lixaa magaalaa Hadaabbaa fi naannawa san jirtaniif fakkeenyummaa guddaa kan argisiisuu fi fakkeenyummaa guddaa kan irraa hubattan warroonni kaadireef kaabinee waraana adda bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kanatti duula hamaa irratti gochuun duulaa jirtan naannawa keessumaanuu qilee washaa jedhamuun beekamu irratti waraana adda bilisummaa Oromoo barbaanna jechuun qilee keecha zooraa jirtan yookiin deddeemaa jirtan tarkaanfii isin irratti fudhatamuuf ammas irra deddeebinee isinumatu of irratti fudhata jechuu barbaanna. Dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya namoonni hanga ammaa ammoo keessan kan maatii inuuf hin ta'in maatii nuutaa jechuun karaa YouTube chaanaalii keenya
Akkuma kanaan karaa Facebook keenna karaa peejii Oromiyaa Miidiyaa Teknoolojii jechuun warroonni nu hordoftan horaa bulaa deebanaa ulfaadhaa isiniin jedha. Guyyaa guyyaan kallattiidhaan odeeffannoon keenya akka isin ga'uuf ammoo kallattii barbaachisu hundaan nu hordofaa isiniin jedha. Waliif daddabarsaa hawaasa keenyaan ga'a horaa bulaa deebanaa.